السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرت أمتا قشتي أمتا جلالا في أمتا قبجا أكم جرتن نجيني كيسان بدادا فيا كيساني جرتو الحمد لله رب العالمين. وللرب بني جرا خره الحمد لله ولتدي بني جرا خره ربي انجلني حاجة سنين جر أبلي وانكيا أكم جرتني وياني جرا hordoftoota koo kabajamoo qaalii fi gaariiwwan koo hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja, galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Ergaa kanatti aansuudhaan akkuma argaa jirtan mucayyoo asirra argitan mucayyoo tan namni hin beekne hin jiru. Maqaan isii Meerii jedhamti, dhalattuu Wallaggaati. Mucayyoon tuni rakkoo garaagaraa irratti kan isiin beekamte jireenya biyya keessatti manni isiin hoggaa sagaliif xaarattee ijaarratte irraa gubatuudhaan maatiin isii rakkoo hamaa keessa seenuudhaan intarviiyuu garaagaraa miidiyaa gurguddaa irratti illee ta'uudhaan kan beekamtu maqaan isii Meerii jedhamti. Namni hin beekne hin jiru, jiraattuu biyya Dubaayii jechuudha. Garuu ammoo rakkoo isii mudate kana piliis namni mucayyoo tana keessaan dubbisa itti dhiyaatan yoo jiraate hatantamaa qaqqabaadha isiniin jechuun jaalanna. Silaa mucayyoon tuni abbaan isii jilaa du'eedhamaa jira. Abbaan isii jilaa du'ee jiranii biyyeen isaa itti salphattu rabbiin sabrii jajjabina maatii isii hundumaafuu haalaatu. Wallaahi waan hedduu nama dhukkubsu, waan hedduu garaa nama nyaatu jechuudha. Mucayyoon tun miidhaa hamaa keessa turte turellee jechuudha. Amma ammoo tuyyuu kinoo akka kun uf ajjeefte jedhaa, kun uf ajjeesuuf jedhaa. Akkuma argitan kana laayivii bantee haala hamaa keessa akka jirtu mul'attee jirti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namni gaafa tuyuu boo'u irra walii daddabarsaadha. Dubaayii keessa jirti namni mucayyoo lakkoofsa mucayyoo tanaa beektanii fi lakkoofsa isii wal qunnamtanii akkuma san FB isii qabdan hatantamaan piliis dhaqaadha qaqqabaadha. Namni itti dhiyaata ijoollee Dubaayii keessa jirtan qaqqabaadha. Mucayyoo tana qaqqabaa piliis yoo itti dhiyaatanii du'aa illee godhaa fi hedduu nama gaddisiisaa. Rabbiin jireenyi mana namaa mataan isiitiyyuu dukkana. Alhamdulillahi rabbil alamin hundumaafuyyuu jireenya biyya namaa kana keessatti jechuudha. Jireenya biyya namaa kana keessatti hamtuu sin dhageessisin du'a namaatii miti, du'a maatii keetiitii miti. Dhibee ollaa keetiituyyuu sin dhageessisin jechuudha. Hedduu nama gaddisiisaa, hedduu nama dhukkubaa, hedduu nama quuqaa jechuudha. Dhugaa rabbii kan biyya keenya gubanne yaakii garanaan gubanne mataan nu cuccee wallaahi jokkaarraan nu laatamee jira. Rabbiin bichaan nu haa dhaqqabu, rabbi gahe nuun haa jedhu, nurraa haa dhaabu, balaa akkana kana nurraa haa dhaabu. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa yaa obboleewwan kiyya, baay'ee nama dhukkubsaa. Mucayyoon tun haala hamaa keessa jirti. Piliis mee qaqqabaadha. Gaafa duute qofa, gaafa duutee isii hafarsuu osoo hin taane har'uma osoo jirtu nafsee isii haa qaqqabnu isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisaa, haala hamaa nama rifachiisu keessa jirti jechuudha. Seenteerti mucayyoon tuni. Suuraa isii akkuma argaa jirtanii mucayyoo tana namni hin beekne hin jira jedhee yaadu. Dhugaa rabbii jireenyi biyya namaa rakkoo baqaa biyyaa baqannee erga biyyaa baqannee boodallee rakkoo fiduutillee numa faanaa gadadoollee numa faanaa baqatti. Yoo nafsee tennaanillee maatii kennallee jijjiirrallee jennee baanee jenne rakkoon maatii kennaa nurraa hin hafu, rakkoo maatii kennaa yoo dhageenne asitti jala mataan nu nyaattama jechuudha, jala dhibamna jechuudha. Kan dhibame itti citee kan gogaa dhukkubsatu sun tuyyuu baay'ee miidhama hamaadha, irra hamaadha jechuudha kun. Kanaaf obboleewwan kiyyaa akkuma amantaa keessaniitti rabbii isii biraa jiraatu, rabbiin jajjabina isiif haa laatu, isiif maatii isiitiif illee jajjabina haa laatu. Mucayyoon tun miidhaa hamaa keessa turte tunallee hin beektan namoonni dhugaa dubbachuudhaaf hedduu miidhamtee waan waggaa 9 mana namaatitti kuftee kaatee daladdee jette dhabdee sanillee abdii hin kunne akkasuma miidhamtee miidiyaa kanarratti boohaa turte. Waan isiin ta'a turte hundumaayyuu quba qabna, miidhaa hamaa keessa turte. Ammallee haadhoo fi yookaan abbaa isii dhabdee jirti. Ani karaa kamii akkasiin dhabdee harka namaatii ajjeefame moo du'uma dhibameetuma du'e kan jedhu sananillee hin beeku, adda hin baafanne naaf adda hin baane jechuudha. Fuuldura irratti kan adda bahu kan qulqullaa'u ta'a, hundumtuyyuu akka adda bahu ta'u. Garuu ammaaf ammoo kan du'e wanti godhan hin jiru, hin deebi'uu hin danda'amu. Biyyeen isaanii ta'a salphattuu maatiif ahla isii hundumaaf isii dabalatee sabrii haa kennuu fi jajjabinni isaaniif haa laatu.
isiidha amma kan barbaadamu nafseedhaan isii osoo jirtu dhaqqabuu qabdanii ijoolleen Oromoo Dubaayii keessa jirtan biyya Dubaayii keessa jirtan qaqqabuu qabda mucayyoo tana dhaqqabuu qabdanii piliis warroonni beektan sheerolii godhaa FBC warroonni beektan maqaan isii meerii jedhamti ni beektan namni hin beekne hin jiru suuraa isii mucayyoo tanaa ilaaltanii jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa waliif birmadhaadhaa garaan nama gubataa gubannee jirra kaaniinu. Wanni keenya waan dubbatamuu miti waan dubbatamutti illee toluu miti. Yoo rabbumti nuuf laaffisee rabbumti nuuf jijjiirate malee yaa obboleewwan kiyyaa haala hamaa keessa jirra. Haala hamaa keessa jirra jechuudha. Haala hamaa haala kana jennee dubbachuuf illee namatti hin tolle keessa seennee jirra jechuudha nuti. Guyyaa guyyaatti waan gaarii dhageenyu guyyaa guyyaatti waan gaarii dhageenyu mucayyoon takka illee asuma keessatti mataa sammuu dhabdee jirti akka qalbiidhaa sammuu dhabdee maraattee hin jirti isiillee isiniif viidiyoo gadi isiniif dhiisaaniin laaltanii suuraa isin namoonni beektanii ni beektanii ni laaltanii viidiyoo isin hojjedha mucayyoon takka illee jechuudha viidiyoo isii harkaan qabaanii wallahi hedduu nama gaddisiisa obboleewwan kennaa rabbiin na haadha qabu malee nu dhukkubee wallahi nu dhukkubaa jira nu dhukkubsannee jirra. Caba biyya namaatiin cabne caba gabrummaa biyya keenyaatiin cabne irraanis caba biyya namaatiin cabni biyya namaa cabnan lama cabda. Cabnanni biyya ofii homaa miti. Ani garbummaa biyya keenyaa akka irra inutumaa jiraata saffiladha yaa jiran cabnana biyya namaa kanarra jechuudha. Maaliifi duutus allaattiin biyya ormaa si soorachuu irra allaattiin biyya keetii si haa soorattu. Allaattiin biyya keetii si haa nyaattu. Allaattiin biyya kiyyaa na nyaachuu filadha. Wallaahi allaattiin soora allaattii biyya namaa irra ta'uu irra soora allaattii biyya kiyyaa ta'e filadha. Biyyi keenya garbummaa biyyi keenya nagaan qabdu biyya harka jireenya biyya namaa irra biyyuma teenya badduu biyyuma teenya fokkattuu san barbaadan. Wanni isiin haagettu jiru. Eenyuuf illee jechuudha. Hammuma feete qananii feete jiraadha. Biyya teessa wanti sii gettu jiru. Yaa obboleewwan kiyya. Wallaahi gubannee jirra. Karaa Yamaniitiin waan ta'aa jiru. Ijjumaan alaaluu diddeef irraa dhaabecha viidiyoo diraa hojjedhisanii ijoollee Yamanii fidaa hojjedhisanii jechuudha. Wallaahi. Ijjumaan alaaluu diddee dadhabeetumaa itti dhiisee garaan na dhukkubee fiduu itti dhiise ofirraa. Waan garaan nama gubatu. Wanna dubartiin karaa Yamaniiti Suudii jiddu ta'aa jirtu. Wanna dhiirri karaa dargaggeeyyii lafaa dhufaan keenya karaa Suudiitiif Yamanii jiddu ta'aa jiran. Dhiirri akka dubartiitti qabanii gudeedamaa jiran. Wallaahi akka dubartiitti qabanii gudeedamaa jiran jechuudha dhiirri karaa sanii. Guyyaarraa wanni nama dhageenyu, wanni arginu gurra nu duuchee jira. Amma inda'uyyuu walitti qabanii waan afaan Oromoo dubbatu argitanii jirta yoo ta'e viidiyoo sanii rashanaa jiran jechuudha Yamanii keessatti. Waan afaan Oromoo dubbattu walitti qabaa rashanaa jiran. Argitanii turta yoo ta'e viidiyoo san jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama dhukkubsa. Haala isaa itti miilan achi keessa itti rashanaa itti fixaa jira itti cafaa jira argaa jirtan ta'a miidiyaa irratti. Baay'ee nama dhukkuba yaa Oromoo. Yaa obboleewwan kiyya. Nuti shamarran keessattuu warroonni obboleewwan biyyaa qabdanii obboleewwan warroonni biyyaa qabdanii yoo danda'amee karaa seeraatii akkasittuu seera maaltu jira miti. Soo seerri jiraatti meetti hin gaddadate haga ammaa silaa furmaata tokkotu baha ture. Seerri kenna maqamaan malee hojiirra oolu. Afaan malee hojiirra lafarratti wanti mul'atu hin jiru jechuudha. Seerriin lafarra mul'atu jiraate yoo tana dhugaa mi'attii suni qulqullaa'ee wanni bahee jira. Kanaaf seerri maqamaaf haa ta'u garuu akkasitti baharaan deemuurra akkuma ta'e sanittu karaa seeraatii obboleettii ta'e guddisiisi. Yoo dandeesse garuu irra filatamaan silaa maalidha? Osoo biyyuma keessatti waa wayii banattee osoo biyyuma keessa waa wayii daldalattee jiraatte ani sanuma filadha silaa. Ani Oromiyaa irra filadhaaf silaa.
Shankoraa nagaddu, shunkurtii gommana gabaa keessatti itti nagaddu. Yookaan buddeena godhaa haa gurgurtu. Haala buddeena ittiin gootuuf buddeen isii ittiin gootu eeli buddeena midhaan yeroo takka yoo bittee sanbooda isuma wal jalaa deebi'aa qaxxalaa bitatti jechuudha. Si'a takka eelee 2-3 yoo bitteef jette biyaansi eeleen wannaadhaa gatii isii wannaadhaa miti. Ammayyaa yoo maabiraatis bituuf dadhabde maabiraatis yoo bitteef 6,700 oliin taatu. Tanniin eelee 3 yoo bitteef 20 takka. Garuu bahara kanarra osoo isiin qabamte kaati gannattu meeqa 300,400. Biyaansi isiidhaaf biyya keessatti yoo dadhabde 60,70 yoo laattee fiyyette hin hojjetattiin jechuudha. Nama kaayyoo qabu ta'e. Nama kaayyoo hin qabne nama biyya keessa hin dalaganne yoo ta'e biyya namaatitti illee yoo dhufe hin dalagatu. Namni biyya keessa hin dalaganne biyya namaatitti gaafa dhufe hin dalagatu. Sanafidha. Baheetumaan taa'aa gaafa san rakkoo hedduufis saaxilama gaafa san illee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya wallahi baay'ee suuraa viidiyoon tokko viidiyoo mucayyoo qalbii akka qalbii dhukkubsattee akka malee taatu takka jira. Meesinii gadhiisa nama dhukkuba nama gaddisiisa daa'ima xiqqishuu fakkaatti yoo kana ilaalan ijoollee xiqqishuu fakkaatti mee viidiyoo san gadi isinii dhiisa inshallah viidiyoo kanatti aansee na eeggadhaadha. Wallahi nama gaddisiisa yaa obboleewwan kiyya baay'ee nama gaddisiisa nama dhukkubaa nama gaddisiisa nama dhukkubaa. Maaliif garuu yaa carraa keenya maaliif yaa saba koo garuu kun hundi maaliif mucayyoo dheengadda duute Suudi Arabiyaatti bofa ajjeestee kan isiin duute. Bofa ajjeestee osoo hin taane mucayyoo akka dubbattetti bofa du'ee mana keessatti arganii situ ajjeese naan jedhanii jette. Bari bofa du'aa arganii hagana nafseen ijoollee keenya nafsee raammoo fara deemuu hanqatte. Nafsee bineensotaa hanqatte. Ammallee ka isinii dhaamu obboleewwan kiyya. Wanta isin gorsu yoo jiraate asirratti jechuudha. Akka nama biyya namaa jiraate argetti. Wanta akka dubartii takkaatti. Wanna isiniif dhaamu wanta isin gorsu yoo jiraate gaafa mana dalagaadhaa seentan mana dalagaadhaa kontiraatas ta'e wanas ta'e seentanii keessattuu ijoollee kontiraataa adireesii mana sanii guutuu lookashinii mana sanii guutuu lakkoobsa madaamii lakkoobsa abbaa namicha saniitii fi kan namitti bira daladdanii sani akkasumallee yoo argattan haawiyyaa isaanii yeroo buttaagaa isaanii jechuudha suuraa kaasuudhaan gara maatii keetii biyya keetii ergadhu. Gara maatii faayilii keetii achi ergadhu. Rakkoon takka yoo sirra gahee jedhe battalatti akka qaban taasisan jechuudha. Battalatti lookashinii namuu achi keessa jiru irratti ergattee dhiista. Lookashinii namuu achi keessa ergamee jiru irratti argatta. Tariitii yoo akka tasaa akka carraadhaa kan bilbila hin qabne taate maal goota? Gizema bilbiltu sanii bilbila arabdicha keetiitii fi bilbila namitti bilbila namichaa maatii keetii laatta. Bilbila namicha keetiitii jara bira daladdu san lamaanii gara eenyu kennite yooma bilbiltee si dubbisiisa sanii lakkoobsa isaanii jechuudha. Akka qabatan lakkoobsa ittiin bilbiltu sun ka eenyu akka adda baastee maatii keetiif himta. Bilbila yoo akka carraa hiriyaa nama wal dhufu jira akka tasaa ijoolleen bilbila qabdu yoo si bira dhufte kan daladdu yeroo tokko yeroo baay'ee wal bira fidanii daa'ima qabaa walitti dhufa waan ta'eef yeroo akka carraa akkasiis argatte taate of eeggannaadhaaf silkii misiirraa fuutee silkii maatii keetiitti naqxee suuraa kaafattee dabarfattaan gara maatii keetiitti jechuudha. Yoo silkii qabaatte siif salphatee ufin dagatina piliis hin rafina biyya namaa keessatti. Rabbi jedhaa kararra hin taa'an hin dagatina. Yoo nafseen teessan darbites maaliif akka darbite maalirraa akka darbite akkamiin akka darbite eenyu akka nafsee keessan baase inni sakatta'ama waan ta'eef. Amma mucayyoo Suudi Arabiyaa duute tana kaleessa sirraa haasamaa jira. Gaaf turaa namichi qabame hidhame seera jira jedheedhaan. Amma immoo kinoon kijiba jedhan hin qabamne hagammaatuttuu hin qabamne dhaaran.
haga ammaatittuyyuu hin qabamne jedhaaran kinoo namichi raasaa akka jiruudha kan dubbatamaa jiru. Seeraan ala seera jira akka hin galleedha. Haga ammaa akka hin to'atamneedha kan dubbatamaa jiru. Kana jechuun ilaalaa har'a osoo iyyanii iyyisiisanii gadi bahanii namicha mucayyoo tana ajjeesisanii maatii san guututti seera jala oolchanii gumaa yookaan seera gumaa nafsee tanaa ajjeesuu reeffa janaasa san qoratanii gumaa isii baasanii miidiyaa garaagaraatiin wal jalaa butanii gabaasanii miidiyaa Oromoo qabdu tokkochi gabaasee jira. Miidiyaa wal jalaa butanii miidiyaan gurguddaadhaaf laatamee akka gabaafamu ta'e gabaasanii seera akkanaattu jira jedhanii tan duuba dhuftu ni kabajamti jechuudha. Tan duuba dhuftu ni kabajamti. Kanaa jennaani obboleewwan kiyya please warroonni waa aangoo qabdan warroonni waa beektanis walitti hin cadhisinaa. Wal gorsa rakkoo keessaa wal baasu karaa rakkoo keessaa itti baan tooftaa waliidhaa ijoolleen mana madaamiidha. Walitti hin dhiisinaa. Fireeshiin biyyaa dhufu waan beeku. Fireeshii biyyaa dhufu kan yoo carraa argattan gorsaanii. Karaa kamii akka isaan rakkoo keessaa bahuu rakkoo akkanaa mudate karaa kamii akka keessaa bahuu danda'an. Gorsa laadhaafi ogummaa qabdanirraa qarqaaraanii waan qabdanii bira dhaabbadhaanii. Waan argitanirraa muuxannoo argitanirraa bu'aa miidhaa biyya namaa argitanirraa qoodaa fi hubachiisaanii ol bira dhaabbadhaa. Rabbiin nu haa tiksu du'aa soliif godhaa. Yaa uummata keenya haalli nuti jirru baay'ee furaataadha. Wallahi ijoolleen teen akka tiisisaatti macaqamtee dhumaa jirti. Namni gaafatu hin jiru. Namni gaafatu hin jiru. Tan hanga dabeeruuti keessatti darbamtee fooqii gubbaa darajaa meeqarraa darbamtee duute. Eenyu gaafate? Gumaa gaafatanii namitti seeraaf dhiyaattee jegna nafsee namaa akkasitti gubbaa sanii gadi darbamtee duute. Reejanaasni sun marammaramee imbaasii maqafachi keessa illee jira. Ani bari wantumti biyya namaa keessa imbaasii Itoophiyaa jedhanii fi barna dhibee bar. Maali hojiin isaanii? Hin danda'an taanaa maal godhanii maqaaf waamsisan hin baanii jedhee bar. Ani bar hojii imbaasii jedhaa oolan kana bari na dhibaa bar yeroo tokko taa'ee yoo yaadu. Itti gaafatummaa lammii kanaa nafsee lammii isaa eegan kabachisiifne gahee inni hin qabu maalidha imbaasii achi keessa biyya namaa keessaa? Maalidha imbaasii Itoophiyaa jedhamee kan moggaafamu? Kan waamamu maalidha garuu? Baay'ee nama dhukkuba. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi rabbumti nuuf haa laaffisu. Rabbi nuuf haa laaffisu. Hundumaayyuu rabbiin laaftuu nuuf haa godhu. Obboleewwan kiyya haalli itti jirru baay'ee ulfaataadha. Wallahi haala hamaa keessa jirra. Yaa Rabbi nurraa jijjiiradhu. Mucayyoo takkallee akka isiin taatu mee viidiyoo ga isinii dhiisa. Wallahi mana keessa maraatte qalbii taate mana keessa akkanatti deemti tarii namni beektan jiraachuu danda'a. Suuraa isiitii fi viidiyoo isiillee gad isinii dhiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama dhukkuba jechuudha. Wallahi nama ta'uu keetittuu yeroo tokko si jibbisiisa yeroo wanta gar tokko argitu. Jireenyuma duniyaa tana isii duniyaa sagalirra waliin tarree tanaaf jecha aqlii keenya dhabnee humna noormaalii keenya dhabnee namummaa itti baanee maraattuu taanee maqaa jijjiirannee mataa jijjiirannee qaama keenya guutuu jijjiirannee wallahi baay'ee nama dhiba. Obboleewwan kiyya inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu. Du'aa yoo waliif kadhadhaadha. Video mucayyoo saniillee gad isinii dhiisa. Hundumti keessanuu du'aa kadhadhaaf mucayyoo tanallee please barbaadaadha. Namni beektan itti dhiyaattan dubbisaa dafaadhu dubbisaa isiniin jedha. Warri beektan mucayyoo tanatti dhiyaattan dhaqqabaa mucayyoo meerii tanalleedha. Rabbiin isii bira haa jiraatu. Inshallah video kana yeroo daawwattan laayikii gochuuf hin dagatinaadha. Laayikii godhaa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa laayikii godhaa laayikii. Nama fayyada waan ta'eef namoota baay'ee akka qaqqabuuf taasisaa kan laayikii godhaa inni bira dhaabbattan jaalalaa fi kabajaadha isin gaafadhaa. Viidiyoo biraa inshallah mucayyoo isiniin jiru tanaa qabadhee isiniif dhufaanii
mucayyoo akka qalbii taatee mana keessaa akka malee taatee jirtu tana isinii dhufaan hin daawwattanii namni beektanis ni argitanii namni dura argitan jedha namni hin argine viidiyoo ta'an irratti isinii hojjedha hamma viidiyoo biraatiin walitti deebitu inshaallah viidiyoo kana laayik gochuudhaan nu bira dhaabadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.